Kam jirtu nagumaa fayyaadha. Nageenya keessan eegamaa har'aa mata duree tokkoon qabadhee dhufe kunis namoota kan sababa adda addaatiin jireenya keessatti miira abdii kutannaa itti dhaga'amu akkasumas jireenyi wal fakkaataa jiraachaa jirru jireenya sana keessa akkamitti baanaa waan jedhu wal qabatee mata duree qophaa'edha. Egaa kanaan wal qabatee wantoonni hedduun ka'uu malu garuu walichuun fi immoo bakkeewwan wantoota waan kana keessatti akka galaatti nu tajaajiluu danda'an waan gurguddaa 6 isiniif qopheessee jirame isaan san wajjin waliin turra. Inni jalqabaa galateeffachuudha. Egaa galateeffachuu yeroo darbees viidiyoo galateeffannaa tokko hojjedheen ture. Ammas galateeffachuun jireenya keenya keessatti waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Maaliif yoo har'a waan qabnutti galateeffanne boris nu dabalama waan ta'eef kanaaf waan qabnutti galateeffachuu danda'uu qabna. Waan nuuf kennametti galateeffachuu qabna. Gambirooti waanuma nagaantiin hirribaa kaanee amma geenyu viidiyoo kana ilaallu rageenyetti ga'uu keenyatti mataa isaatiin galateeffachuu qabna. Ija gurra qaama guutuu taanee uumamutti because namoonni qaama isaanii irraa waa dhaban waan jiraniif sanaaf wal bira qabnee ilaaluu danda'uu qabna. Fuulduraaf immoo akka of qopheessinuuf sammuu guutuu waan nu kenneef mul'ata keenya akka beeknuuf rabbi waan nu gargaareef mul'ata keenya beekuu qofa osoo hin ta'in sanaaf immoo kaayyoo kaayeffannee karoora akka qopheeffannu taasisuu isaatiin galateeffachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Maaliif waan qabnu hundaaf yoo galateeffachaa deemnu rabbi biraatti illee wanni argannu nuuf dabalamaa deema jechuudha. In opposite hin galateeffannu jechuun gargaarsa rabbiitiis hin barbaannu gara jechuutti deemama jechuudha. Nuti isa galateeffannee galateeffachuu baannee jijjiiramni isa biratti dhufu jiraachuu baatus nuti garuu galateeffachuun keessa keenyatti qabbanni yookaan tasgabbiin akka bu'u taasisaa jechuudha. Kadhannaa keenya guyyaa keessattis amalli akkasii kun jiraachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuu barbaachisa jechuudha. Inni lammaffaan kan jiraannu har'aa fi har'a qofa keessa ta'uu qabaadha. Egaa dhala namaati. Namni hundinuu bu'aa ce'ii jireenya adda addaa keessa darbinee jira. Bu'aa ce'ii adda addaa keessa darbine kana hunda irratti of eeggannaa gochuun nurraa eegama jechuudha. Maaliif yeroo tokko duraan kaleessa waa hedduu keessa darbuu dandeenya. Waan kaleessa keessa darbine san har'atti wal qabsiisnee sammuu keenyas jireenya keenya illee jeequun nurra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf boris rabbi harka jira yoo nu bira dhufe har'a kan ta'u har'aadha kan nu bira jiru jechuudha. Kanaaf har'arra dhaabbannee har'arratti hojjechuutu nurraa eegama jechuudha. Isa darbee dagachuu jechuun isa darbeerraa wantoonni akka dogoggoraatti jireenya keenya keessatti uumaman jiru isaan sana fudhannee isaan sana irraa barachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf isaan kanarratti sirriitti of eeggannaa gochuun nurraa eegama. Kanaaf har'uma waan ta'eef guyyaa irra geenye kana effectively itti fayyadamuun waan barbaannu waan uumamneef sana beeknee waan sanaaf hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf qabxii lammaffaan keenya jireenyi keenya waan har'a jiraannu qofa irratti xiyyeeffachuun har'a akka namni bori du'aaf qophaa'etti har'a kan hojjechuu qabnu jechuudha. Waan keessi keenya jaallatus wanni nuti hojjechuu qabnu jechuudha. Kanaaf dhimma kana sirriitti ilaaluun nurraa eegama. Inni sadaffaan jireenya keenya keessatti wanti nu qunnamu yookaan wantoonni nutti dhufan jiraachuu malu jechuudha. Inni sadaffaan wantoonni jireenya keenya keessatti nutti dhufan nutti makaman jiraachuu malu jechuudha. Wantoonni nutti jireenya keenya keessatti dhufan hundinuu waan gaarii nuuf fidanii dhufanii jiru. Waan jedhu kana sirriitti irraa barachuun beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan suni gaariis ta'uu danda'a, badaas ta'uu danda'a. Mostly waan dhufni suni
na jijjiiruuf dhufee waan jedhu kana keessattuu rakkooleen jireenya keenya keessatti nu qunnaman yoo jiraate rakkooleen sun na barsiisuuf dhufee rakkoo dhufuun hundi na jijjiiruu fi waan jedhu kana gaarii maafi gaarii maafi dhufee waan jedhu kana sirriitti beekuun murteessaadha. Pilaas rakkoo waan nu qunname kamuu mootu nuti hirreeba keessa akka kaanuu fi gara gaariitti akka deemnuuf waan nu dandeessisu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni jireenya isaa keessatti fakkeenyaaf ijoolleen biyya alaa jirtan yeroo lamsadii ijoollee gara biyya alaatti deemantu jira. Gara biyyaa dhufuu milkaa'uu dadhabanii gara alaatti deebi'u. Rakkoon akkasii sunniin dogoggora tokkorraa barachaa deemuu barbaachisa jechuudha. Deessaa duraa deeme isaan naan milkoofne jechuun amma achis naan milkaa'u jechuu akka hin taane beekuun baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Isa darbeerraa barachaa isa fuulduraatti dhufurraatti mootu waa fudhachaa deemuun nurraa eegama jechuudha. Inni afuraffaan wanta uumame osoo hin ta'in yeroo hedduu akkaataa waan uumame sana itti ilaallutu nu miidha. Kanaaf rakkoo jireenya keenya keessatti nu qunnamu akkaataa nuti itti ilaallu murteessaadha. Namni hundi namaaf jiru jechuun saantiima fuula tokkooti ni beekna jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu waan uumameet nu miidhaa jechuudha. Waan uumame sana odoo hin ta'in akkaataa nuti waan jireenya keenya keessatti nutti uumame sana nu qunname sana itti fudhannutu jireenya keenya miidha jechuudha. Fakkeenyaaf namni jireenya keessatti gaa'ilatti milkaa'uu dhabuu danda'a. Gaa'ilatti milkaa'uu dhabuu jechuun jireenya dhumatee jechuudha. Kanaaf namni maal inni miidhaa sana booddee waan sanaa yaadaa sanaatiin sammuuf dhukkubsuu hin qabu already ni uumamaa jechuudha. Maaliif na hiikee? Maaliif na hiiktee? Bareeda waan hin taaneef moo qabeenya waan hin qabneef moo obsa waan hin jennee sababoota adda addaa guuruu hin qabnu jechuudha. Just we have to forget it. Waan sana dagannee waan sanirraa waan nu barsiisuu danda'u fudhannee dhimmichi uumame kun immoo waan gaariif uumame na jijjiiruu fi naaf hin taane kabira erga kan hin taane immoo kan biraa naaf ta'a jennee dhimma sana lafa keenya akka haaraatti jireenya keenya jalqabuu danda'u qaba. Yeroo hedduu waan uumame sun akkaataa nuti itti fudhannu deebi'ee nu miidha jechuudha. Waan keessatti uumame sana fakkeenyaaf namni fira jaallannu dhabuu dandeenya. Hiriyaa jaallannu dhabuu dandeenya. Yeroo akkasii sanaatti namni sun gaariif ta'ee jennee ilaalutu nurraa dirqama. Fakkeenyaaf namni uumamaadha. Namni sun hanga jireenya hin jiru waan nu gochuufii qabnu gooneef waan kun gochuu qabnu gooneef yoo bira dabare taasisuudha. Zan inni yoo darbe booda immoo waan sana keessa yoo of miina ta'e isa siin fayyadnu nu siin fayyadamu jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti yeroo hedduu nu miidhu waan uumame osoo hin taane akkaataa dhimmi sanitti ilaalletu nu miidha waan jedhu kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf gochuun keenya immoo keessa keenyatti cinqamuurraa dhibee sammuu adda addaa keenyarraa waan sammuu keenya miidhurraa bilisa taana jechuudha. Sammuu waan sana ittiin yaadnuun waan biroo jireenya keenya keessatti nu fayyadu ittiin yaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkaataa itti rakkooleen qunnaman ilaallu sirriitti madaaluun nu barbaachisaa jechuudha. Inni shanaffaan dhalli namaa hundi walitti hidhataadha. Kophaa jiraachuu hin dandeenyu waan jedhu kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni qaxaramee hojjetu nama qacarchiisu wajjin hariiroo qabaa jechuudha. Walitti hidhataadha jechuudha. Kanaaf adeemsa waliin hojjennu kana keessatti hojii hojjennu keessatti waan gaarii hojjechaa waan gaarii facaasaa deemuutu nurra ijjataadha. Bakka qacaramtanii hojjennu bakka qacaramanii hojjennutti hojii keenya hanga dandeenye perfect goone excellence guddaatiin hojjechuutu nurraa eegamu jechuudha. Hojii irra dibaa hojjechuu qabu jechuudha. Kanaaf maaliif kun immoo waan gaarii hanguma facaasnu carraa nuti waan gaarii argachuu qabnu guddaa ta'a jechuudha. Gambirootiin hojii hojjennu kamuu keessatti nama walitti hidhataadha jennee jirra. Nama miidhuu hin qabnudha. Because nama miidhuu deebi'ee nu miidhuu akka danda'u nu akka nu miidhus beekuu danda'u qaba jechuudha. Maaliif waan gaarii hojjennu waanuma gaariitu nu dhufu waan ta'eef. Kanaaf namni akka nurratti godhu waan hin barbaanne immoo namarratti gurlee gochuu hin qabnu. Kanaaf waliin jireenya nama wajjin qabnu
sirriitti madaaluun sirriitti ilaaluun nurraa eegama. Yeroo tokko tokko namoonni wanta adda addaa raawwachuu danda'u. Rakkoo adda addaa nurratti uumuu danda'u. Yeroo akkasii sana namni sun maaliif waan sana irratti raawwate jennee kophee nama sanaa keessa dhaabbannee wantoota ilaaluun wantoota madaaluun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf adeemsa hojjennu hojii hojjennu hunda keessatti of eeggannoo gochuu kan qabnu isa kana akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti qabxiin keessaa fi barbaachisaa ta'e inni jahaffaan maalinni yeroodha. Yeroo sirnaan fayyadamuudha. Yeroon nu jiraachisus nu ajjeesus akka danda'u jireenya keenya keessatti jireenya keenya gaarii gochuus gadhee gochuu keessattis akka gahee guddaa taphatu beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf yeroon nuti jireenya keenya keessatti qisaasnu hin jiraatu jechuudha. Warri waa'ee faayidaa yeroo beekan maal jedhu kennaan guddaan nama jaallattuuf kennitu yeroodha jedhu. Yeroo namaa kennu jechuun kennaa guddaa addunyaa kanaati. Kanaaf yeroon jireenya keenya keessatti jijjiiruus danda'a, jireenya keenya illee balleessuuf danda'a waan ta'eef jireenya keenya keessatti yeroo keenya sirnaan fayyadamuu danda'u qabna. Maaliif jireenya keenya keessatti namoota hedduu aangoo gaarii irra jiran, yeroo aangoo irra jiran sirnaan yeroo isaanii ittiin fayyadamin, yeroo isaanii sirnaan aangoo irraa bu'an argina. Namoota bareeddota turan hedduun dulloomanii jiru. Abbootiin qabeenyaa biiliyoonara turan hedduun kasaaranii jiru. Beekaadha jedhamee namoonni jajamaa turan hedduun isaanii lafa kanarraa deemanii jiru. Oduu beekumsa isaaniif ittiin hin fayyadin, namas hin fayyadin darbanii jiru. Kan biroo immoo irra caalaan isaa namni waan uumaan kenniteef odoo hin beekin lafa kanarra kan jiraatu hedduu jira jechuudha. Kanaaf dhimma kana sirriitti ilaaluun nurraa eegama jechuudha. Inni biroo maalinni yeroo waan jennu kun nu buusus, nu kiisus, nu kuffisus akka danda'u beeknee sirnaan itti fayyadamuu danda'uu qabaanna. Fayyadamni isaa immoo yoom jalqabaa? Har'arraa jalqaba. Har'arratti xiyyeeffachuun nurraa eegama waan jedhu kana kaasuu barbaada. Egaa walumaa galatti wanti guddoon haala amma keessa jiru irratti xiyyeeffachuu qabna. Waan darbe irratti odoo ta'e haala amma jiru irratti xiyyeeffachuu kan darbe irraa immoo barannee waan gaarii gochaa deemuu barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti jijjiiramni har'a eegaluu danda'uu qabaadha. Beellamni hin barbaachisuudha. Ammuma eegallee ammuma waan sana practice gochaa yoo deemne jireenya keenya keessatti illee waan gaarii nu qunnamaa deema jechuudha. Hanguma waan kana gochaa deemnu namoonni gaariidha. Namoota wajjin hariiroo gaarii yoo qabaannu, namootaaf waan gaarii hojjennu, namoota gaarii ofitti waamaa deemna jechuudha. Kanaaf kana sirriitti beekuun, kana sirriitti hubachuun baay'ee nurraa eegama. Egaa jireenya keenya keessatti namoonni gaggaarii dhufaniif dabalamaniitiif kabaja guddaa kennuufiin nurraa eegama. Maaliif hanguma waan gaarii namootaaf goonu, hanguma gaarii namoota naannoo keenyaaf goonu, waan gaggaarii, qabeenya gaarii, namoota amala gaarii, hariiroo gaarii, rabbi waliinis hariiroo gaarii akka qabaannuuf carraan inni nutti fiduu danda'u hangasuma gaarii. Faallaa sanaatti garuu namootaaf hamaa yoo yaadne, namoota hamaa wajjin yeroo keenya waan kan dabarsinu ta'e, wanni gara jireenya keenyatti illee waamnu waan hammeenya qabu ta'a jechuudha. Kanaaf kana sirriitti ilaaluun, kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaaluun murteessaadha. Gama birootiin jireenya keenya keessatti eessatti rakkoon kan uumame waan jedhu kana sirriitti ilaaluun, sirriitti madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Eessa biratti jireenya kiyya keessatti qaawwi kan uumame jennee qaawwa sana cufaa deemuun nurraa eegama jechuudha. Qaawwa sana cufuuf immoo maaltu nurraa eegama waan jedhu kana sirriitti ilaaluu barbaachisaa. Egaa har'a mata duree wantoota 6 jireenya keenya keessatti jireenya wal fakkaataa akka hin jiraanne, jireenyuma har'as borus wal fakkaataa akka hin jiraannee fi jireenya keenya haala gaarii miiraaf kutannaatiin haala akka hojjennuti wantoota nu gargaaran 6 kaafne. Inni jalqabaa galateeffachuudha. Inni biroo wanta har'aa fi har'a qofa irratti jiraachuu, waan kaleessa darbee irraa muuxannoo fudhannee isa bira darbuu fi waan haaraa akka jireenya haaraatitti jiraachuu irraa eegama. Inni biroo muuxannoon gaariinis haa ta'u gadheen yoo jiraate keeriif
dhufe keessatti wanni gadheen jireenya keenya keessatti yoo dhufe waan sun na barsiisuuf dhufee waan jiru kana sirriitti ilaaluu fi fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biroo akkaataan wantoota itti fudhan rakkoo jireenya keessatti waan nurratti uumame sana caalaa kan miidhu akkaataa nuti waan sana itti ilaallu waan ta'uuf kana sirriitti madaaluun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf waan jireenya keenya keessatti nu quunname pozitiivlii fudhachuun karaa sirriitiin karaa pozitiiv ta'een ilaaluun barbaachisaadha. Inni biroo dhala namaa kun walitti hidhaataadha. Namoota wajjin jiraanna namoota waliin jiraannuuf immoo yeroo kamiyyuu waan gaarii isaanii irratti facaasuu qabna. Hanguma waan gaarii facaasnu waan sanarraallee carraa nu fayyadamuu qabnu baay'ee gaariidha. Inni jahaffaa fi dhumaan baay'ee murteessaa ta'e yeroo jiruu keenya keessatti nu jiraachisus akkasuma immoo nu ajjeesus danda'a waan ta'eef jireenya keenya keessatti waan hojjennu sirriitti of eeggannoon hojjechuun nurraa eegama. Turtii keenya har'aatiif galata Rabbii argadhaa. Ergaa kana namoota adda addaa biraan gahaa. Share like godhaa. Peejii YouTube kiyyallee subscribe godhaa. Horaa bulaa yeroo biraa mata duree biraatiin wal argina. Turtii gaarii galatoomaa.